Islaamummaan utuu baay'eetu warra gahee erga Jibriil fidee rabbiin biraa kahee nabiin jalqabanii lama sadii tahee utuu dirreen bahiin 40 gahee gaafa sana mushriikni balleessuudha kahee kaan makkatti finnaan gariin biyyaa bahee kaana bashaa dhufe asitti jiraa bahee utuu makkas jedhu biyya meeqa gahee utuu waan ilmi namaa balleessuu danda'e gaafa sanas biyya meeqatutti gahee kuffarri yoom takkaa balleessuu danda'e aduwwiin erganaa yeroo meeqa ka'e diin rabbii balleessuuf waan baay'eetu ta'e gaafa harba saliif kan taariiknaa sa'e dawlaan gurguddaan shawwal guuree gurmaa'e waraanni dadhabee caccabee gattaa'e Salaahaddiin Alayyuubiin diigee kophaa ka'ee taariikni kun waggaa 800 ga'e isaa saduwwiin islaamaa yoom taa'ee utumatti duuluu diiniin irra gahee erganaa guddatee addunyaa wal gahee alhamdulillahi haaliqa ol tahee ol dabaluu malee takkaa yoom gatta'ee diiniin kan rabbiiti yoom kan namaa ta'e yahudaaf nasaaraan yoom takkaa milkaa'ee dur dadhabee dhiisee har'a lafaa kahee mee waanan jalqabettan deebi'a ka'e kan hin duraa sahee ijraa nabii zeenii irraan si diinii gargaarsa keetiinii yaa gaayatal muslim rahim yaa rahmaani irraan si diinii gargaarsa keetiinii yaa gaayatal muslim rahim yaa rahmaani irraan si diinii gargaarsa keetiinii yaa obboleewwan koo yaa jamaa ikwaanii diiniin har'a nurkaatti gara dhabu kuni wallahi numatu qadrii isaan beekini muumintootni durii kaddamaa turani muumintoonni duraan kaddamaa turani kan nuti injifannoo har'aa himnu kuni gaafa Qurayshoonni jaratan maannaani garbicha akka Bilaal islaama ta'uuni garbicha birmaduu wal qixxeesse diiniin kuffaarri fixuudhaan murtii fudhatanii kanumarraa kanaa kan biraan seeyini miskiinaaf dadhabaa fixuu jalqabanii gariin akkam taana jedhan muumintoonni eessa keenya dhaqnaa yaa sayyid alkawni achumaan nabiyyi nabashaatti erganii Usmaan ibnu Affaan haalii isaa wajjini dhiira 12 afur dubartiini halkan qofa deemu guyyaa dhokatanii nama xinnoo dhufee achitti gariin achamnaani namni numa manaa kanuma biraani mushrikoon hordoftee dadhabdee deebinaani muslima chittafe miidhan haariidhaani irraan si diini gargaarsa keetiini yaa gaayatal muslim rahim yaa rahmaani irraan si diini gargaarsa keetiini rakkina Qurayshii rakkifte hundumaan sabaranii ta'an nabiyyal kuramaa rakkoo jennaan xinnoon seenaa yaa jamaa kan akkasii jedhee eessaan beekee himaa waggaa 13 sabaran hundumaa silas hojiin isaanii hundi barnootumaa rakkoo diinii jecha dhufu sabaruun dirqama hojjetaa sabarraan furmaanni hin argama rabbiin ijra baasee godaansa dirqama ka'anii deemanii ergamaanaa lama karaarra bu'anii jarri nama lama intala Bakrii galaayii teefasmaan bu'anii sardaman halkan dukkanaanii irraan si diinii gargaarsa keetiinii yaa gaayatal muslim rahim yaa rahmaani irraan si diinii gargaarsa keetiinii barbaaduudhaa kaatee jarriidhaaf jaamaaduudhaan gaaratti nammanii dhaban bakka hundaa jarri boolla seenee kan keessi isaa guddaa achiinitti ijaartee birbirooftuun baddaa boolla moofaa gootee kuduraa rabbii guddaa aduddeen hanqaaqee nabiyyiidha aadaa boolla bira dhuftee jarattiin haasidaa anu argiti jedhan abbaa Bakrii yaadaan qur'aana buusee fi khaaliqni waa hunda abbaa Bakriitti maan Ahmad Muhammada abshir yaa abbaa Bakrii gooftaan keenya guddaa nu wajjiniin jira hirraanfadhu sodaa jilba isaanii irra rafan nabiyyoon alhudaan utuu isaan ta'anuu abbaa Bakrii yaadaan summiidhaan waraantee boofta akka ibiddaa jismii keessa yaa'ee laaleesse isaan badaa taa'ee dhangalaasee imimmaan gurguddaa imimmaan isaa kaasee nabiyyoon alhudaan gorora isaaniitiif tuttufaniif madaa diinii bakkaan ga'uuf ta'an kana hunda miilli isaanii diimnaan fayyanii gammada guyyaa 3 booda ba'an halkaniini irraan si diinii gargaarsa keetiini duraa duwwiin achii dhabdee deemte homaa guyyaa 3 booda dhufe baambaan lama maqaan Abdallaa ibnu Ruhqeet jedhama halkan dukkana keessa fide gaala lama fuudhee deeme namni tun argin tasumaa duraan himeen jiraa irran deebi'e amma hammam yoo imamaa oleessaa kuufama yeroo jarrachirraa ba'anii yaajama gammachuu abbaa Bakrii maalan beekee himaa wajjin karaa bu'an khaliifaan dhuguma
nuti dhufti jedhan sodaata sardamaa takka dura goraa takka booda deemaa takka dhaqee qaba harka isaanii lama ajaa'iba rabbii isaanumatti himaa duraan aayaa ergeen mootiin rabbussamaa an sadaffaa keessa yoo taatani lama hojiin rabbii guddaan silas raajiidhumaa bayi jedhee baasee ammas wajjin deemaa ajab karaa rabbii yaadiini islaamaa ajab karaa rabbii yaadiini islaamaa maal jedhanii himnaan qalbiin nu fahamaa kallakee filatee quraanaan nutti himaa nuun jedhee waradi tulakumul islaama diinii filatamaa ta'unsaa yaqiini irraansi diini gargaarsa keetiini yaa gaayatal muslim rahim yaa rahmaani irraansi diini gargaarsa keetiini yaa gaayatal muslim rahim yaa rahmaani irraansi diini gargaarsa keetiini adeemaa oolanii bulan gaafa sanaa hunduu dadhabanii beellisi tammaannaan adeemsi butuchee tasatti jabaannaan rabbiin qofa beeka cinqii gaafa sanaa mana ummimaa badargatan boodana guranii boqotan balbaluma manaa mee waan qabdu nuuf kenni jedhanii gaafannaan silaa narreetiin ilmeesinii kenna fagootti tikfamtii hawaan qabu manaa waan itaatuuf dhabdee ofitti gaddinaan reetti huqqattuu tokko qofa jirti mana adeemuun dandeessu takkaan baane mana jedhan nabiin isni nuuf godhin ilmannaa akka feetan jettee isii waa qabaannaan booda ajaa'ibdee nabiyyiin ilminnaan huqqattuun takkaan nalleessaa fidde kana hundinuu dhuganii quufanii hambifnaan rabbiin akkas godhee isaaf jecha baanaan ergamaa ilaahii qurayshiin ariinaan badhaafamte biyyoon biyyattii madiina mee waanaaf hubadhaa yaa jamaa muumina duraanan dubbadhee jira dubbii kana waanan kaaseef qaba nan fida boodaanii irraan sideeni gargaarsa keetiini jaraa deemee dhufee namticha abbaan manaa warra isaa gaafatee maal urgaan akkana jettee naatiif maa baariyaa namticha nana namni sadii dhufan ajaa'ibni kana tokko jara keessaa kan akka aduu kana akki bareeda isaa hin jedhamu kana ana kadhatanii reetii mana kana ilmanii dhuganii hambisan hunda kana reettuma dhibamtuu sana baaseef kana dhaqiitii ilaalii yoo saddaqtaana dhaqee reetti ilaalee maal namni akkana maafan arguu dhabee nama raajii kana maaluman na baasee har'a mana kana dhagahee tan jira dubbii nama kana anitti amaneera rasuula akkana ka'een duukaa bu'ee hordofadha faana hin dhabuu barbaannaan amman fagaannaan irraan sideeni gargaarsa keetiini yaa gaayatal muslim rahim yaa rahmaani irraan sideeni gargaarsa keetiini yaa gaayatal muslim rahim yaa rahmaani irraan sideeni gargaarsa keetiini